Ashama harka fuune ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayaaf jaalalli keenya sinaa qabu isiniin jecha sagantaan teenya tan guyyaa har'aa OMC irratti dhiyaattu eegaltee jirti. Keessummaan kiyya kan guyyaa har'aa Jaalaaris Maammadii fi akkasuma qopheessaan qophii kennaa Andheewu Bilisummaa Ideetarri kenneessuuf gammadaana waliin jira. Qophii teenya hanga xumuraatti akkana waliin hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafan. Jaalaaris Maammad baga nagaan dhufte. Jaalleewwan Bilisummaa fi akkasuma qopheessitoonni qophii tanaa akkasuma Ideetarri kaameramaan keenya isin hundinuu baga nu gahan nu eegdanii galatooma. Fayyaa ta'e mariin keenya kan guyyaa har'aa waamicha qeerroo Oromoo biyya keessa uggura geejjibaa irratti marii bal'aa godhuuf deemna. Waamichi qeerroo kun 12 jedhamee beekama. Mee kanarratti bal'inaan Jaalaaris Maammad qeerroon Oromoodhaa biyya keessa akkuma yaadattu biyya keessatti mootummaan nafxanyaa kana Abiy Ahmediin hoogganamu ummata Oromoo sirna nafxanyaa jalatti deebisuudhaaf halkanii guyyaa ummata kana hidhaa ajjeesaa jira. Kanaaf qeerroon kennas hidhamtoota siyaasaas ta'e akkasuma mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuudhaaf qabsoo eegalee jira. Kanarratti mee yaamichi qeerroon godhe kun akkamitti ilaaltaate akka nam tokkotti akkamitti deemuu qabeetta? Bareeda galatoomii yaamichi amma qeerroon 12 jedhee baase kun yaamicha yeroo isaa eeggatee fi yaamicha yeroo Oromoon barbaachisutti yeroo hooggantoonni isaanii mana hidhaa seenanitti yeroo Oromoon akka malee roorrifamee jiru kanatti yeroo akka malee sirni nafxanyaa dagaagee Oromiyaa qabate kanatti yeroo Oromoon qabsoo godheen sirna TPLF Tigreef irraa buqqisee sirna nafxanyaa haaroo jaaruu diriiruu kanarratti kana firraa fonqolchuudhaaf qeerroo waamicha kana godhuun waan barbaachisaadha waan yeroo isaa eeggatee wooma sirri godhuu qaban godhe jeetiin amana. Sochiin amma godhan kun kallattii hundaan Oromiyaa guutuu hawaasa Oromoo guutuu hirmaachisee waan qeerroon baafte ajaja qeerroon baafte tokkoon qaamolee hawaasa Oromoo kan hojjetaa kan naggaatee kan qotee bulaa kan barsiisaa kan barataa kan hojjettoota mootummaa qaamoleen hawaasa Oromoo tokkoon isaanii gama hundaan irratti hirmaatanii waan kana milkeessanii akeekameef hanga hooggantoonni keenya bahee furmaanni dhugaa Oromoo dhufutti kan jedhamu sanarratti hanga galmaan ga'utti itti fufuun isaanii yaada gaariidha yaadachuun qaba. Marii har'aa wal harkaa fuudhee wal daddaballee oofna wanni isaan godhan kun sirriidha jeetiin abadda. Okay, galatoomi kanumarratti anis yaada kennachuudhaaf qeerroon Oromoo biyya keessaa yaamicha sirna nafxanyaa mootummaa Abiy Ahmediin hoogganamu irratti yaamicha 12 jiru yaamee jira. Kanarratti uummanni Oromoo bal'inaan akka hirmaatutu eegama. Uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni biyya sanii warri sirna nafxanyaa jalatti deebi'uu hin barbaanne waan kanarraa qooda fudhachuudhaaf sochii adda addaa eegalaa akka jirantu mul'ata. Kanaaf qeerroon Oromoo sochii godhamu kana bifti inni itti geggeessuu ni qabu. Qeerroon biyya san akkuma yaadatamu dhiiga itti lolaasee lafee isaa itti cabsee kan mootummaa Abiy Ahmed sirna nafxanyaa deebisuuf tattaafatu kana aangoo irratti baasuun ni yaadatama. Kanaaf qeerroon Oromoo sochii isaa kan godhu kana diinagdee biyya sanii kara hundaan ugguree ummata Oromoos ta'ee ummatoota biyya san keessa jiru qabsoo kana keessatti hirmaachisee akkuma ummanni walaayitaa dheengadda hoogganoota isaa qabsaa'ee halkanii guyyaa dhaabbatee mana hidhaatii baafatetti qeerroon Oromootis ummata bal'aa hirmaachisee falmii walirraa hin cinne mootummaa kana hudha qabee keessatti diinagdee biyya sanii jiddugala gara Finfinneetti deemu qeerroon qaceelutti daddaluu qabu waan kana. Maaliif jiddugalli biyyatti kan sirni nafxanyaa irraa gadi hoogganamu Finfinnee waan taateef qeerroon Finfinnee irratti bahaa dhiyaan kaabaa kibbaaf jiddugaleessa ummata hirmaachisee abbootii qabeenya biyya san keessa qabeenya isaanii sochoosan hirmaachisee mootummaa san irratti tarkaanfii laaleessaa agartee tarkaanfii keessa deebii hin qabne sirna san facaasanii mootummaa ce'umsaa hanga ijaarrachuutti tarkaanfii deemu qeerroon fudhachuu qaba. Kanumarratti mee Jaalaaris Maammad qeerroon amma yaamicha godhee jira. Yaamicha qeerroon godhe kana warroota silaa biyya san keessa socho'anii biyya san keessa daldalatantu jira, konkolaachistoota jira, karaa baaburaa jira, karaaleen kun ka biyya qaxxaamuru jira, naannoo keessa qaxxaamuru jira. Qeerroon marraas daffaatiif ergaa hoogganoonni keenya hidhamanii yaamicha godhuu isaati. Kanaaf mee akkamitti milkaa'uu danda'ama? Warra mootummaa hoo warra waan kana gufachiisuuf halkanii guyyaa fiigu kana akkamitti irraa eeganii akkamitti tarkaanfii irra fudhatanii qeerroon sochii akkamii godhuu qaba jettee yaaddaati. Mee gadi fageenyaan waan kana qeerroon keenya akka irratti dalagu
akka uummanni keenyas gargaaruu danda'u warri sirna san keessa jiranis hanga danda'in akka gargaaruu danda'an irratti mee maal dhaamtate gama keessa? Bareeda waan gaarii kaaftee sochii amma qeeroon waamte kana uummata Oromoo guutuuf uummata Itoophiyaa guutuuf uummata sabaaf sablammoota jiru hunda guutuudhaaf waamicha goote maaliifi uummanni Oromoo roorroo keessa osoo jiru Itoophiyaan nagee argachuu waan hin dandeenyeef uummanni Oromoo roorrifamaa jiraachaa Itoophiyaan bilisummaa argachuu waan hin dandeenyeef maaliifi rakkinni biyya sanii maddi isaa Oromoo irratti waan dhaabbateef furmaata bakka saniitiif wanni barbaachisu furmaata Oromiyaan argachuu qabdu waan ta'eef qeeroon amma waamicha gooti jecha rakkina dhufe kanaaf akkuma amma dura bara afran shanan dabre keessatti qeeroon qabsoo gootee diina Itoophiyaa guutuu buqqiftee hiddaan darbitetti uummata Itoophiyaatiif bilisummaa fiddee Itoophiyaa bira kuttee Eertiraa fi Suudaan hundaan bilisummaa fiddetti rakkoon Oromoo irra hogguu dhufe gaanfa Afrikaa kana guutuurra dhufaa waan ja'amuuf qabatamaan waan garsiifteef rakkoo Oromoon qeeroon qabsooytee Oromoon furteef jecha gaafa Afrikaattis nageenyi waan dhufee jiruuf jecha amma mootummaa duraan gabroonfataa TPLF hin hoogganamsan hogguuf irraa buqqaasanii bilisummaa uummata Itoophiyaatiif qeeroon fiddu kana mootummaan amma ijaarame maqaa qeerootiin qabsoo qeerootiin ol bahee sirna nafxanyaa ka dur waggaa 150 awwaalan qotee baasee awwaalu waan deemuuf qeeroon waamicha goote jecha waamicha kana ammoo milkeessuudhaaf abbootiin qabeenyaa tokko jedhanii ofii isaaniitiif ifi murteessanii qabsoon qeeroon gootu uummata hundaaf uummata bira qottee bineensota Oromiyaatiif bineensota Itoophiyaatiif namaa sa'aadhaaf lafaa fi dachii Itoophiyaa saniif nageenya waan fidduuf uummanni hundinuu abbootiin qabeenyaatis sochii isaanii dhaabanii deeggaruu danda'uu qaban osoo dirqamanii osoo hin taane dirqama qabsoo fudhatanii fedhii isaaniitiin isaanis tumsa isaanii abbootiin qabeenyaatis guyyaa hanga ajajni kenname kana hojii isaanii dhaabuu warreen geejjiban biyyaa fi biyya jidduu daangaa fi daangaa jidduu magaalaa fi magaalaa jidduus dirqama kana fudhatanii fedhii isaaniitiin tumsa qeerootiif bahanii akka tumsa godhan maaliifi qeeroorraa akka gargaarsa isaanis gargaaruu qaban jecha qabsoon tumsa walooti bilisummaan kan dhuftu nama hundaaf malee qophatti qeeroodhaaf wanni jaamu jiru maaliif qabsoo amma godhama kana keessatti qeeroon wareegamatti baaftee itti miidhamtee diinaa haa kofiftu malee qeeroof wanni xabdii lafa bu'een jiru jechaadha eenyurraa fayyadame abbootii qabeenyaa uummatootuma Itoophiyaa guutuu fayyadame jechuudha qeeroon inumaa hanguma sanillee waan hin geenyeef ammallee bu'aa guddaa asirra argamu itti fayyadamu uummata Itoophiyaatiif waan taateef uummanni hundinuu fedhii isaaniitiin yaada kana deeggaranii hojii geejjiba bobba'u guyyaa hanga jedhame kana geejjiba isaa dhaabuu kan mana hojiitti bobba'us mana hojiirraa dhaabbatu warri hojjettoonni mootummaatis waajjira isaaniirraa hafuu qaban barsiisotaanis qaamoleen hawaasaa hojiilee adda addaa idilee isaanii bobba'an hundinuu guyyaa hanga kenname kana mana isaanii ta'anii ajaja qeeroo fudhatanii tumsa bahuu danda'uu qaban. Kana biraas dabree sabaaf sablammoonni biyya Itoophiyaatis tumsa godhuu danda'uu qaban. Keessattuu sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiraatan qaama Oromoo waan ta'aniif hiree uummanni Oromoo qabuuti isaan mudata waan ta'eef yoo Oromoon miidhame wajji waan miidhamaniif yoo Oromoon fayyadame wajji waan fayyadamaniif tumsa qabsoo Oromoo kana bahuun mirgaasi dirqama isaaniitis waan Oromoon gootu wajjin godhu wajji jireenya boruutiif. badhaadhina wajjin argatan kabaruutiif misooma waaraa fi nageenya tasgabbii qabu waliin jireenya amansiisaa ta'e fiduudhaaf tumsa qabsoo keessatti qooda kennuun waan isaanirraa eegamu jecha kun waan sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiru laallatu keessattuu immoo godinaaleen Oromiyaa hundinuu hundi isaanii xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan beekaa fi wallaalaan hojjetaa fi ka hojjiin qabne hundi isaaniitu bahanii guyyaa kana milkeessuun hanga hoggantoonni isaanii mana kana keessa mana gabroonfataan itti walitti qabee koronaadhaan fixuu barbaadu kana waan si dhibu beektaa mootummaa Dr. Abiy kana siistama Minilik gaafa duraa Oromoo qawween hogguu mo'achuu dadhabu dhukkuba gifiraa itti fidee gifiraan fixe innis koronaa fayyadamee haala yeroo fayyadamee hoggantoota mana dhaguuree koronaan qabsiisaa jira. wanni kun diina rabbadaat namni bayo waaris rabban lola bayo waari lola dhukkubaan si lolan sirabbe nama diina daangaan qabne diina kana hiddaan buqqisuuf diinni Oromiyaan ta'in Itoophiyaa fi sinto
Oromiyaan baddi Itoophiyaan jiraachuu waan hin dandeenyeef. Maaliif dachiin kun yoo badee nuti bakka jiraannu wayi qabna waan hin qabneef dachiin isaanii nagee argachuudhaaf waan qeeroon jette kana tokkoon qaamolee hawaasa Itoophiyaa Oromoo bira kutee jecha hojiitti qaban keessattuu immoo Oromoon abbaan dhimmaa jecha abbaan dhimmaa abbaan haqaa abbaan itti qabsaa'uun irraa dirqama abbaan gabrummaa bara 150 dabarte jalattiin deebi'een nama salaatee bule ji'ee irratti lakkaa'e malee qaamni bilisummaa barbaadu kan nageenya waaraa fi tasgabbii barbaadu kan misooma abdachiisaa argachuu barbaadu tumsa qeeroo kana fidee sirna siyaasaa uummata walqixa hirmaachisu kan uummata hundaaf ta'u kan walqixxummaa dhugaatii fi dimokiraasii haqaa fidu san jaaruudhaaf mootummaa kanarratti qeeroo wajji qabsaawanii sirna gabroonfataa naftanyaa kan hiddaan buqqaasanii awwaalanii mootummaa ce'umsaa hanga jaarratanitti qabsoo kana cinaa dhaabbatuu qaban jeetii jaatan. Galatoomi jaalaares yaaduma keetii irratti anis yaada dabalachuudhaaf qabsoon qeerroon godhamu sadarkaa duraatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hoogganoota qabsoo Oromoo hidhaa baafachuudha. Sadarkaa duraatti qeerroon Oromoo kan qabsoo eegaleef hidhamtoota siyaasaa isaa hidhaa baafachuudha. Hidhamtoota siyaasaa kana hidhaa baafachuudhaaf tarkaanfii akkamiitu barbaachisa? Fakkeenyaaf Oromoon karaa qofa cufuu miti. Karaas cufee ergaa adda addaa dabarsuu danda'uudha qaba. Xalayaalee adda addaa namni Oromoon huma fedhuma danda'u jechuudha. Kan qalama qabu qalamaan kararratti, dhagarratti, mukarratti, beeyladoota irratti jechuudha. Wantoota adda addaa irratti sagalee isaa dhageessuu danda'uudha qaba jechuudha. Karaa hundarratti, mana hundarratti, hattaan beeyladootaaf bineensota Oromiyaa keessa socho'an irratti sagaleen hidhamtoota kana sagalee ta'uudhaaf firii Jawaar Mohaammed, firii Baqqalaa Garbaa, firii Abdii Raggaasaati fi hidhamtoota siyaasaa biraa kakkamsaa Booranaa kanas dabalatee hidhamtoota Oromoo waliigalaa kan maqaa dha'e goleen Oromiyaa hundi maqaa hidhamtoota siyaasaa Oromootiin barreeffamee guutamuu qaba jechuudha. Maaliif karaa qofa cufuu miti xiqqaa guddaan karaa san keessa deemu. Afaan hundaan jechuudha. Afaan Oromoo qofa osoo hin ta'in afaan Amaaraatiin, afaan Oromootiin, afaanota beeytan hundaan afaan Ingiliffaatiin mukaa fi lafa Oromiyaa irratti konkolaataalee jiru hunda irratti mana irratti maqaalee jara kanaa maxxansitanii Oromiyaan hidhamtoota siyaasaa maqaan hidhamtoota siyaasaa Oromiyaa guutuu wal ga'uu danda'uudha qaba. Tokko isa kana kan qeerroon godhuu qabu. Karaalee ammoo waggaa cufan akkamitti cufuu qaban? Karaan bakka danda'anitti karaa kana muruu. Bakka hin dandeenyetti gudeelcha dhagaa karra garagalchuu. Bakka dadhabanitti ammoo mismaara karratti dha'uu fi waan gommaa konkolaataa irratti miidhaa geessisuu danda'u. Waan gommaa dhoosuu danda'u. Waan mucucaachisuu danda'u. Zayitiilee maarratti gadannaa. Waan mucucaachisuu danda'u. Waan konkolaataa kan akka karaan dabarree godhu waan fayyadamuu danda'an cufa fayyadamuudhaan konkolaattota biyya san keessa socho'an ugruu danda'u qaban jechuudha. Qeerroo. Kana hoggaa gootu mirga kee kabachiisuudha. Kana hoggaa gootu qabsoo karaa nagayaati. Kana godhuun shiftaas hin godhu. Kana godhuun diina biraas hin godhu. Kana godhuun biyya jaalachuudha. Kana godhuun biyya ijaaruudha. Maaliif sadarkaa hoogganoonni Oromoo kan kalee biyya tanarratti qabsaa'anii sirna wayyaanee kuffisan har'a deebi'anii sirna nafxanyaatiin hidhaman irratti Oromoon halkan tokkoofillee boqonnaa argachuu qabu jechuudha. Halkan tokkoofillee mootummaan Abiyyi nagayaan biyya san keessa jiraachuu hin qabu jechuudha. Qeerroon kan ofirra murteessuu qaba. Qeerroo qofa osoo hin ta'in ummanni Oromootii fi ummanni Itoophiyaa kan dhugaan walqixxummaa biyya sanii barbaadu. Kan dhugaan wajji jireenya biyya sanii barbaadu. Kan dhugaan biyya sun akka gara dimokiraasiitti ceetu barbaadu hundi isaatu biyya san baraaruudhaaf hidhamtoota siyaasaa biyya san keessa jiran Oromoos ta'e warra Oromoon ta'e kan haqaan ala hidhaman mana hidhaa keessaa baasee bilisa isaan godhee biyya waloodhaa biyya sirni dimokiraasii haqaadhaa bulchu takka ijaaruuf qeerroo sadarkaa sanitti deemuu danda'uudha qabaa jechuudha. Bakka amma maqaalee hidhamtoota siyaasaa Oromoo muka irratti barreessuu, mana irratti barreessuu, karaa irratti barreessuu, wama jiru hunda irratti barreessuu kanarratti akka yaada dabalataa kennatuun barbaada. Kanarratti maal jettati? Galatoomi sochiilee qeerroon tarkaanfii fudhatuu malankaati kaafte kana keessatti anillee waan hin daddabalu tokko maaltu jira. Sochiin qeerroo kuni jalqaba wanni godhamuu qabu ka'umsi kun hanga injifannoo amma akeekni isaa maali? Hooggantoota siyaasaa Oromoo guutuu hidhaa baasuudha. Hanga wanni kun bahutti fakkeenya warra Walaayitaa fudhachuu qaban jecha. Hogguu waan tokko gaafatte waan san hanga fudhattuu deebi'uu dhabuun
dadhabbii kee mul'isaa jecha waan tokko guu gaafatte hanga yeroo wanni sun dhufu si gaafatu waan inni si gaafatu wareegamaas haa ta'u yeroos haa ta'u hanga san guutuu hojirra oolchitee hanga argattu waa xiqqoo gootee mana deebi'uun humna kee hir'isuu miidhaaf saaxilu waan ta'eef eega bahan hanga gaafiin hidhamtoonni hidhaa ba'uu jaan dhiyeessan kana hidhaa bahanii hanga baanee gallee wal mareenee walitti dachaan hanga jaaniinitti itti fufuu danda'uu qaban. Tarkaanfileen isaan fudhatuu malan keessaa gurguddaan tarkaanfilee isaan fudhatu qaban keessaa gurguddaan tokko daandilee gurguddoo biyya qaxxaamuran ta'e ikoonoomii san akka malee duwidda kutuu dandeenye irratti tarkaanfii maali daandiin tuni fakkeenyaaf Finfinnee irraa kaatee hanga Jibuutii deemti. Asiin karaa baa kan hogguu deemti. Gandoota baay'ee, magaalota baay'ee, naannolee baay'ee, baadiyyaalee baay'ee keessa qaxxaamurte jecha. Qeeroo ganda jirutti, bakkoota jirutti, naannoo jirutti humna mootummaa irraa eegee hidhuun cufuudha. Humna mootummaa sanillee akka bakkaa bakkatti hin sossoone muruu danda'uu qaba jecha. Kana gochuun waan danda'amuun bakka qotanii muruu danda'amutti qotanii muruu bakka immoo dhagaalee adda addaa irra kaanitti irra kaa'u keessattuu warreen mana zayitaa makiinaa dalagan osoo gargaaranii zayitii gaarii bakka karaan gadoo karaa hallayyaa gad deemutti hallayyaa gubbarra qaama karaaleen adda addaa bakka daba qabu jira bakka hallayyaalee adda addaa qabu jira bakka sanitti zayitii naquu qaban jecha zayitiilee yoo naqan zayitii yoo bakka sanitti bakka hedduun naqan makiinaan osoo hin jaalatin lubbuu isaatiif jecha qabeenya isaa qabatuuf jecha dhaabbataa jechuudha. Waan akkasii fayyadamuun barbaachisaa. Inni guddoon wanni kun beekee qabsoo jiranii diina isaanii beekanii haleeluu danda'u. Diinni isaanii bilchiginnoota sadarkaa gaddarraa hanga aanatti hanga godinatti jiran hanga qaamolee ka isaan basaasan ka isaan jala deeman ka isaan garsiisan ka isaan qaqqaban irratti haleeluu danda'uu qaban. Mee bilchiginnaan fakkeenyaaf seedduu seena. Bilchiginnaan amaloota bilchiginnaatii fi bilchiginnaan maal fa'a qaamota akkamiirraa fakkeenyaaf qaamota akkamiirraa isiin tun akka qeeroo kana ifa ta'u. Qeeroo fakkii ifa ta'u qaamonni bilchiginnaa eenyu fa'aadha kajuu sadarkaa gaddarraa kan bakka irraa hidda isaarraa jecha hiddi isaa sagantaa gaddarraa qaamni bilchiginnaa tokko manguddoodha. Manguddoolee bilchiginnaa abbootii gandaa manguddoo gandaa jedhanii ta'a mootummaan keessee yeroo namni ollee waan adda addaa guurtu jira. Manguddootu dalagaan isii maali? Dargaggoota ganda kana keessa sochii godhan manguddoota bakka namni ol geessu sochiilee namni dubbatu fuutee mootummaadhaaf gabaasa kennetti jecha mootummaan kana qabateeti tarkaanfii irra fudhata. Ta'etti aantu qeeroo keessaayis bifa qeerootiin ijaaramee sirra sabboonaa ta'e si dura fiiga. Keessumattuu qeeroo waan ilaaluu qabdu hogguu sochii godhan nama ifitti amanummaadhaan sodaa takka malee ana qeeroo mancaas haa taatu qeeboo isaa taatu sibiila isaa taatu qabatee isaan dura fiigee waa balleessu namichi sun nama basaasaa ta'uu beekanii to'atanii adda baasanii. Mee fakkeenyaaf asirratti qabadha. Sochiin godhamu warroota dura fiigan amaloota warri dura fiigan sun garsiisu. Fakkeenyaaf bilchiginnaan amma namoota tolfattee qeerroo keessa seenanii warra fiigee mana dhagaa darbatu jira. Mana amantaa irra dhagaa darbatu jira. Warroota shugutii qabantu jira kan nama nagayaa ajjeesan. Warra bilchiginnaan ergite jechuudha. Warra qabeenya dhuunfaa guban. Isaan kana qeerroon akkamitti ofirraa baruu danda'a? Qabeenya diinaa gubuu fi qabeenya nama nagayaa gubuu gargar. Amma hogguu sochii tokko gootu qabsaa'onni hogguu sochii tokko godhu qabsaa'onni qulqulluun kaayyoo sabaatiif godhu if eeggannaadhaan yaadaan malaan eenyu eessatti bakka tamitti eessarratti tarkaanfii fudhatama jedhee yaadaan godhaa jecha. Laalee qaamni basaasaa kun akkamitti dhufanii beektaa sirra sabboonaa ta'e sirra qabsaawaa ta'e sirra nama sabaa yaadu ta'e dhufaa garuu wanni inni godhu hojii san maal godha ifitti amanummaadhaan sodaa takka malee laal viidiyoo dura dhaabbatee osoo waa takka sodaanne godha maaliif ergamee waan dhufeef inni boodaa sidhaa seenu waan ba'uuf sodaa takka mootummaa irraan qabu jechuudha maaliif gaarantii mootummaa waan qabuuf ramadamee waan jiruuf qeeroo dura fiigee bakka dhaabbilee amantii haa taatu qabeenya nama dhuunfaa haa taatu namoota uummanni jajjaalatus haa taatu namoota uummataa yaadan haa taatu bakka isaa irratti tarkaanfii fudhata. Si dura fiigee fudhataa beeka osoo ati achitti murteessin inni achi fiigaa jecha adda baafattee qeeran kana gamnoominaan qaruuxummaan laaluu qabdi jecha laaltii adda baafattee tarkaanfii isaa malu irra sirreeffama irra fudhatuu qabdi jecha. Kana bira kunneen immoo qaamolee seeraan beekaman kanneen bilchiginnaa milishoota gandaa. Milishoonni gandaa gandarra deemanii dargaggoonni ganda kanaa warreen karaa cufan eenyufaadhaa tokko tokkoodhaan hordofanii mootummaadhaaf eeruu kannanii jecha abbootii araddaa
keessattuu manaajara gandaa abbaa aradaatii fi milishaa fi manguddoota kana maleedha manaajara namni jaamu jira. Manaajarri kun dalagaan isaa sochiilee ganda kana keessa tokko tokkoon ta'u warreen farra mootummaa ta'an warreen mootummaa kana dura dhaabbatan hordofeet bulchaa aanaatiif gabaasa osoo abbaa araddaa quban qabne abbaa araddaa kutee dabree bulchaa aanaatiif gabaasa jechuudha. Bulchaan aanaa yaada irra dhaabbatee dargaggoonni karaa cufan eenyu faara gandaa baluu bakka akkas jedhamu keessatti sa'a akkasii keessa warri karaa cufan abalu jedhee galmeeffatee poolisii gata arga. Poolisiin eenyu bira dhufa kallattiin abbaa araddaa bira dhufa jechuudha. Abbaa araddaa eenyu kannaaf milishaa kannaaf jecha. Milishaan fuudhee mana keessa deemee siin deddeemee si qaqqabsiisaa jechuudha. Qeeroon amma hogguu sochii kana gootu. Hogguun miseensi qeeroo tokko isaan bira qabamee hidhame abbaan araddaa sun milishaan gandaa sun hanga abbaan araddaa qeeroo sun hidhaa baasutti abbaan araddaa sun ganda san keessa akka jiraachuu hin dandeenye tarkaanfii isaa malu isa adabachiisu isa baasisuu danda'u irra fudhachuu danda'u qaba. Kan maal jechuudha ni beektaa diinni tokko guusi qabe atilleen hoggunni aakshin irra fudhate atillee ri'aakshin godhuu qabda jechuudha. Tarkaanfiin ati irra fudhatu kan isa caalu kan isa adabachiisu kan fakkeenya nama biraatiifis ta'u warreen nama qaama fakkeenyaaf ganda tokko keessaa dhufaniiti poolisiin dhuftee nama qabdi. Poolisiin kun akkuma dhuftee sin qabdu. Poolisiin kun odeeffannoo dura dhufeef odeeffannoon eenyurraa dhufteef manguddorraa qeeroo maqaa bilisiginnaatiin ijaaramtee sin keessa jirtu sabboonaa fakkaatee si hojii deemturraa basaasota kanarraa abbaa araddaarraa itti gaafatamni isaa guddaan ammoo abbaa araddaati. Abbaa araddaatti dargaggoota abaluu jedhamu kana jee irra mallatteessee milishaa argeef milishaan si qaba. Kanaafuu jara kanarratti qeeroon haleellaa isaanii malu irra fudhachuu danda'u qabdi. Walumaa galatti waajjiraalee ganda keessaa fi magaalota keessa aanota keessa jiru waajjiraalee bilisiginnaa barbadeessuu danda'u qabanii jecha. Barbadeessanii dhabamsiisu yoo akkasiin goone bilisiginnaan harka kan nuun dandeessu jecha. Diina kadhaadhaan irraa waan argatan diina irra guddaa haleella irratti miidhaa karaa diinagdeetis karaalee adda addaa hawaasaa irratti illee gootu caalaa dabartee haleeluu sadarkaa dandeessu irratti tarkaanfachuu qabanii tarkaanfilee akkanaa yoo fudhatan gara yeroo gabaabduu keessatti gaafiin isaan barbaadan deebi'ee hooggantoota isaanii baasanii wajjin karaa itti aanutti cehuu danda'an yaadachuu qaban. Itti fufi waan asirraa fayyaa ta'e kanumarratti yaadni dabalata akeekni fincilaa fi uggura geejjiba kana hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidhaa baasuudha. Wanni Oromoon takka bakka tanatti qeerroos ta'ee Oromoon guutuun beekuu danda'uudha qabu jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kun namni akka Jawaarfaan, namni akka Abdii Raggaasaa, Hamzaa Booranaa hidhamtoonni siyaasaa waliigalaa kun guutumatti jireenya dhuunfaa isaaniitiif mika hidhaman. Ummata kanaaf jechuudha. Nuuf hidhaman, mataa kennaaf hidhaman. Oromoon kana beekuu danda'uudha qaba. Silaa jireenya dhuunfaa isaanii barbaadanii bilisiginnaa waliin sirna nafxanyaa kanurratti ijaaruu barbaadanii bakka isaan galanii fi manni isaan keessa galan maal akka ta'e bakka abiyyi jiraatu kanarraa tilmaamuun naman dhibu jechuudha. Bakka itti kaadireen xiyyaaraan bobbaatu irra jirti jechuudha. Kana tilmaamuun naman dhibu. Nuu jecha saba kana jecha qabsoo obboleeyyan keenya irratti wareegaman akeeka ilmaan Oromoo galmaan ga'uuf jecha jireenya isaanii diigamee har'a maneedhaa keessa jiran. Osoo isaan lubbuun jiran tana Oromoo waa asirra barbaada. Osoo isaan lubbuun jiran osoo isaan hin du'in Jawaar gaafa du'e namni borboottuuf Abdii Raggaasaa gaafa du'e namni borboottuuf Dajaneen gaafa du'e namni borboottuuf gaafa Baqqalaan du'e namni boottuuf har'a kaatee wareegama barbaachisu kafaltee isaan kana hidhaa baafachuu danda'uudha qabda jechuudha. Yoo ati laafte sirraa ajjeesan yoo ati callifte sirraa ajjeesan guyyaa lama gadi baatee karaa cuftee yoo manatti ol deebite namni gasii dhiisu hin jiru. Falmii walirraa hin cinne qabsoo walirraa hin cinne bilisiginnaa irratti gootanii bilisiginnaa irriba kuttanii ifiif irriba dhabdanii jara kana hoogganoota kana hidhaa baafachuu dandeessan. Oromoo yaa ka waan aggaddu dhagaye qotee bulaa kenna ka oomisha kee oomishtee baadiyaa irra waggaa guutuu miilaan qamadii waggaa guutuu ati qotte ati aramte ati haamte ati tuulte ati ayidee magaalaaf dhiyeessite jarri daabboo godhatee nyaatee ittiin jiraata ittiin si gabroomsa paastaa godhatee ittiin nyaata ugguruu danda'uudha qabdaa jechuudha. Daabboon Finfinnee keessa nafxanyaan nyaattu daabboon waraanni abiyyi nyaatu buddeenni waraana abiyyi nyaatu qamadii fi garbuu xaafii keeti jechuudha. Situ oomishe situ qotee isaan kanaaf dhiheesse jechuudha. Kana beekuu danda'u qabda. Yoo ati qabde makalaakaan har'a si ajjeesu humni addaa har'a si ajjeesu kun si ajjeesuu hin danda'u. Si ganuu hin danda'u jechuudha. Si waliin dhaabata sirraa nyaata waan ta'eef bakka ati laaftetti garaaf bitamtee obsa dhabdee bakka ati dhiyeessii kana isaaniif dhiyeessetti si nyaataa jechuun kun deebi'ee maaliif abiyyutu isaaniif dhiyeessa waan ta'eef ati abiyyi irraa murtee
biyya san kontirool godhuu danda'uu qabda. Oromoon diinagdee biyya sanii handhuurarra jira. Finfinnee situtti marsee jira. Finfinnee sirni nafxanyaa irraa bobba'ee si ajjeesu. Finfinnee sirni nafxanyaa Minilik irraa kaasee hanga har'aa irraa bobba'ee si ajjeesu si jidduu jirti jechuudha. Itti hidhuu danda'uudha qabda. Hoogganoonni kee osoo si jalaan duune wareegama barbaachisu kafaltee hidhaa baafachuu danda'uu qabda. Dhaamsi kenna